Erroneera. Erroo lama seenaa. Golleersee. Warra si komandoo. Ilmoon Oromiyaa. Baga walagar. Nan bareedaami. Siteen hin bareeddiimi. Obboleeyyan keenyami. Gaadheen likkii namaan beekne sababa sablammoota tuqannuun jettu. Warri akka keenyatti cunqurfame. Warri cunqursaa beeku. Warri addaa gabrummaan wajjin dhandhame. Warri sirni gabroomsaan wajjin nyaataa ture, ajjeesaa ture. Addaa gabrummaa waan beekaniif. Qabsoo Oromoon godhaa ture ta dhugaa ta'uusii waan beekaniif. Kana geessaniimi. Gaadheen likkii namaan beeytu kan wajjin cunqurfame. Ka waan nu keessa dabarre beeku. Akkanatti nu kabajamaa jennaan mala silteetiin. Waggaa 54 dachii tanarratti biyya irra dhaabatu tanarratti bakkuma kanatti dheeratti lafa arsii lafa Oromootirratti seerri lallabame. Dhageessu geerroo. Lafaan biqillee bara akka diinni isiniin jedhutti. Lafaan biqillee gootarraa biqiltanii lafaan biqillee roobni isin biqilchine dhiigataa gasaa birruutitu isin biqilche kana beewwamta. Qeerroo. Har'a yeroo asitti ol geenye amna waggaa 50 booda gaaraa mukatti buunee Hayila Sillaasee gombifnee darbuun dhaabbatee isaas lafaan dhoofnee wayyaana nutti ol yaadee isinillee biyyatti galchinee waggaa dhufnu kanatti taphatti hin dhufne biyya irreessoo ka dhufne taphatti osoo hin ta'in wareegama guddaan akka ta'e wal yaadachiisuun isinillee beeytanii jallaa keenya ka irraanfate gurratti asaasuun yoo dide gurratti lallabanii yaadachiisuun barbaachisaadha jechuudha. Akkuma reefu Baqqalaan jedhetti, akkuma reefu Profeesar jedhanitti, akkuma kaleessa har'as injifannoo dhiiga keenyan argannu, injifannoo wareegama qaqqaaliin arganne kana jallaan keenya ka gabrummaa malee bilisummaan itti hin mi'oofne har'allee Oromoof ergamuu dhiisee alagaa jala shulluquu waan barbaaduuf Oromoo addaan qoodee chirchaaroon gurgurachuu barbaada jechuudha. Hin taati. Waadaa Taaddasaa Birruu hin nyaanna. Waadaa Qeerroo Nageessoo hin nyaannaanu. Ilmaan leenjisoo dhiigaa hin gurguramnaanu. Itti naaf himaa. Isin ilmoo leenjisoo dhiigooti. Ilmaan Qeerroo Nageessooti. Yeroo Wallagga dhufu calliftanii teettanii. Yeroo Guutii dhufu calliftanii teettanii. Yeroo abbaan irree hayaaree kursii tottolfatu calliftanii teettanii. Itteen weedhaan itti himaa hin teettanii. Kana nuuf haa beekanii. Kalammata warri ergamuu malee waa hojjeteen beeyi. Warri karoora Minilik tooftaa Mallasaatiin hojiitti hiikuu barbaadu maal nuun jala miidiyaarraa biyya diiganii nuun jaal. Nuni warri biyya diigu biyya teenya Oromiyaa dhiisaati Ihaadeen nu nyaachaa tureeyyuu way diine ofii wal diigde malee way diine nu diiguun beeynu jaaruu malee. Har'allee olola oofaa jiran hojjetaa mootummaatiin poolisii Oromiyaatiin loltuu biyyaatiin jarri kun isin hidhan isin facaasan jedhaniin mee rabbii jedhaati
abbaa isaa yaa'ii waydiin nagaan biyya gaggeessine malee. Dhaamsi hojjettoota keenyaaf qabnu, dhaamni poolisii keenyaaf qabnu, dhaamsi raayyaa keenyaaf qabnu, nuti sirna walqixxummaa kan biyya ofiit irratti abbaa itti ta'u, ka Oromoon biyya ofiit irratti abbaa itti ta'u, ka Silxeen biyya ofiit irratti abbaa itti ta'u, ka Amaarri biyya ofiit irratti abbaa itti ta'u, ka Somaaleen nama hundaan walqixa biyya ofiit irratti abbaa itti ta'u gadi ijaaru biyya heeraaf seeraan bultu, biyya mootummaa ofii filattee malee kijibaan hin bulle, biyya abbaan irratti hin dagaayine gadi ijaaru miidhagsuu barbaanna malee kaayyoo diigumsaa hin qabnu. Ka biyya diiguu barbaadu rabbi isaa diigu jennaan. Warri biyya kana diiguu barbaadu warra Minilik lafa keessaa baasee nurratti orgoomsuu barbaadu takka jedha. Ka lammataa warra sharriif shirrii mallasaatirraa of qulqulleessuu dadhabee arras Oromoo diiguu barbaadu, Oromoo gosaan qooduu barbaadu, amantiin qooduu barbaadu, warra sabaaf sablammii walitti naquu barbaadu, ka wal nufichisiisuu barbaadu sun diina Oromooti, diina ummata biyya kanaati, diina rabbiiti, sarrabi nurraa haa diigu jennaan. Oromoo warra dheeraa beektaa hoggaas dhufne wal yaadachiisaa dhufne har'a Taaddasaan osoo ol ka'ee dhaabbate, Haajiroo Baleen ka'ee osoo dhaabbate, Waaqoo Guutuu ka'ee osoo dhaabbate, Haayilee Fidaa ka'ee osoo dhaabbate, Jaarraa Abbaa Gadaa osoo ka'ee nu bira dhaabbate nuun boona moo nuun saalfata ka jiru. Nuun boona beeki, nuun boona qeerroo, nuun boona wallaahi nuun boona. Maaliif beektu? Maaliif beektu? Of dagannee wayyaanee jalatti jilbiiffannee biyya teenya gurgurannee adabannee hin teenye tokko taanee osoo hin qoqqoodamin qabsoodhaan qabsoomnee biyya teenya hattuurraa bilisa baafne jechuudha. Taaddasaan akka nuun boonu barbaaddu? Isin ilmaan Mallasaati moo ilmaan Taaddasaati? Ilmaan Mallasaati moo ilmaan Taaddasaati? Taaddasaan akka jannata keessatti isin boonu barbaaddu? Waaqoo akka jannata keessatti isin boonu barbaaddu? Elemoo qiltuu jannata keessatti akka nagaan boqotu akka hin shakkine barbaaddu? Ni barbaaddaniimi? Mootummaa Gadaa gadi dhaabuu qabna jechuu. Mootummaa ummataan filamtu keessattuu miseensonni dhaaba biyya bulchuu waan tokkoon isinii dhaaba. Abbaan keessan Lammaa Magarsaa maal jedhe? Gooftaan keenya ummata jedhee miti? Gooftaan keenya ummata jedhee miti? Gooftaan keessan ummata jechuu san karaa Lammaa abadhaa, karaan kun qiletti nama isin keessaan jedhaan. Gooftaan keenya ummata jechuun ummata duratti bahanii osoo hin saalfatin, osoo hin sodaatin dubbachuu. Ummata duratti bahanii osoo hin saalfatin, osoo hin sodaatin dubbachuuf ammoo hannarraa of fageessu, kijibarraa of fageessu, Oromoo qoqqooduurraa of fageessu, alagaan ergamuurraa of fageessu, Oromummaa ofiitti boonu, Oromiyaa ofiit tiksu, sabaaf sablammootaa wal kabaju. Akkasii miti? Akkasii miti? Kanaaf filannoo as deemuu irratti qophaa'aa. Waraqaa eenyummaa baafadhaa. Miseensa paartii ta'a. Eeroo na dhageessu. Wanta akka hin shakkinaa masqalamii as deemu. Oromiyaa irrattis Itoophiyaa irratti illee mootummaa haaree jiraata. Kana hin shakkinaa. Mootummaa filannoon dhuftu malee tafannoon dhuftu hin jiraattu. Mootummaa heera seeraan bultu malee ta'irreen dhuftu hin jiraattu. Qondaala isin ol ergattan malee ka poostaan isinitti gad ergan abadan hin jiraatu. Shakkii qabdanii? Shakkii qabdanii? Kanaafuu ijoollee kaa'imman nu biraa kararratti fixan, asfaaltii irratti fixan san gatii itti godhu yoo barbaaddan. Biitti teenya bareedduun saamicharraa nu hafte tun deebitee akka misoomtu yoo barbaaddan. Wanta akkasinitti himu warshaa biqilaa kana beektu Hayilamaariyaam Macarrashaa kan gurgurachuuf ka'e. Isintu dhaqee harkaa buusee qonnaan bultoota Oromiyaatiin gurgurame.
meeshaa sukkaaraa wajjii agartaniimi waan gurguratu eetii akka gurguranne dhoorgachuu qophaa'aa. Yeroo dhageessu amma booda Oromiyaan gurguramti. Takkuun takka hin kennamti. Hin kennamti. Biiti tun ta'ee nuti. Biiti tun ta'ee nami. Biiti tun ta'ee nami. Nuti du'ataami. Hayyama kennan maletti. Hayyama ummata biyya tanaatiin maletti. Dantaa fedhii ummata kanaatiin alatti. Ondaalli abbaan ba'e maasamii gadi fuune. Dachii Oromiyaa, qabeenya Oromiyaa kan lafa keessa jiru, kan lafarra jiru, kan bishaan keessa jiru, habbaa takka qiraama takka amma booda fuudhee deemuu hin danda'u. Hagattii hafte tan, lafa asii hagattii hafte tan, lafa Oromiyaa hagattii hafte tan, qabeenya hagattii nuu hafte tan, beekumsa qabnuun, humna qabnuun, gargaarsa Rabbii wajjin misoomfannee Oromiyaa teena magariisa tana ta irraa baqatan ta irraa dheessan ka osoo nuti agarnee hamoommannu alagaan abbaan irree hattuun nyaatee itti deektu maqaa kan taane mootummaa isinii ta'u filachuudhaaf qophaayaa. Ni qophooftaniimi? Ni qophooftaniimi? Harargee waan jettu beeytu ufii dadhabanii Rabbillee ormallee sababanii jedhan. Filannoo kanarratti filachuudhaaf qophaa'uun nama isinii ta'u katee boroon deemee Finfinneetti dhabamu miti. Dhageettani? Arsi kana dhageettani? Miseensa paarlaamaa 180 qabna federaala keessa. Gaaf Harargee hanga Booranaa namni keenya dhumu ni miseensa paarlaamaa dubbatu agartanii? Agartanii? Garjii fooqii keessa taa achi ofooqa yoom ummataaf dubbatare. Miseensa paarlaamaa 180 qabnaami. Dheeratu illee tokkoma qabdiini. Gaafa lafti keessan saamamu isaa dubbatu agartanii. Isaa falmatu agartanii. Agartanii? Maa ol ergattarree achi haa ta'u bu'ee meeshaa inni. Meeshaa gachitti fannifamu. Yeroo dhageettu. Amma booda ka ol deemee afaan daboollatee Finfinnee taa'u osoo hin ta'in ka Finfinnee tabaqaa nuu ta'u barbaada jechuudha. Bulchama magaalaa tanaa takkaa filattanii akka itti dhufuun beektaniini dhaaba isin haala orguu waajjira dhaabatirraa poostaan gad erganii ganamaa galgala ondaalli gubbaa maal jedhee malee haaji abaluu maal jedhee ayyu abaluu maal jettee dargaggeessi akkamitti oolee bulee isaa dubbatu dhageettanii beektanii. Dhageettanii beektanii. Abadan maskaramii booda poostadhaan ka ol oowwaatu hin jiraatu maqee keessaa oowwaatu malee. Yeroo Oromoo na dhagayaa. Oromoo na dhagayaa. Ani isinin kijibu. Isinitti himu abbaa feetan filadhaa. Nama isinii ta'u kaadhaaf abbaan hin abaariin farmaaniitiin jallatin fasheenii furguggeen hin ariin isinitti himu kan wajjin qabsaa'aa ture kan nuti qabsaa'aa ture miti. Jallaa Geetaachoo Asaffaa ganda keessa qabatee agaazii ganda keessan deemaa ture nu fichisiisaa ture miti. Kayoommoo gaafa nu qabsoomnu gaafa qeerroo ta'e nu dhumtu afaan qabatee taa'ee nu laalu miti. Warra isinii qabsaa'e ka waa barate waan barate saniin garuu ayyoo baabboo irraanfatee dheeraa irraanfatee suuba filatee Finfinneetti godaanee miti.
way an beeka isintu beeka. Way Mararaan beeka isintu beeka. Way Baqqalaan beeka isintu beeka miti. Hin gaabbina. Nama isinii ta'u as kennadha. Opheeffadha. Mari'adha. Bilcheeffadha. Akka gosaatti, akka qa'eetti, akka gandaatti, akka aanaatti, akka godinaatti. Mari'adhaati as fidaa. Maaliif beeytu? Filannoo itti aanu kanarratti filannoo kana nagaa yoo geggeessine nama nuu ta'u yoo filanne Oromiyaa bakka abboonni keenya waliin saniin geenne yoommoo callifnee hattuun korojoo akka hattuutti dhiifne jallaan maqaa keenyaan Finfinneetti akka ol deebi'u yoo itti dhiifne maal akka godhu edan beeytu heera mootummaa kana diiguuf deeman waan hin beekuun isinitti hima. Heerri mootummaatu wayyaaneen hin binne isinitti himu. Kabarreesse kalabakaa eelee fidaafaa kabarreesse leencolotaafaa kaarratti dhume leencisootii gaafaa nadhii gammadaafaa kibbabikaa hindeessaafaa beekaa. Heera mootummaa kana jechuun hiikkansa Oromiyaa Oromoon abbatti irratti ta'e jechuu Sidaamni abbaa irratti ta'e jechuu Somaalee abbaan irratti ta'e Itoophiyaa ummatoonni keessa jiran akka baay'ina isaaniitiin akka gumaata isaaniitiin walqixa itti kabajamanii eenyummaan isaa kabajamee diinagdeerraa ooda isaaniin malu aangoorraa ooda isaaniin malu itti argatan biyya ofii irratti abbaa ta'anii biyya waliigalaa moo waliitti waliigalantu waan taate filannoo kana jarri dabarraan karoora Minilik tooftaa mallasaatiin hojiitti hiikuu deemanii jechuun itti dhiibna. Harree filannoof qophaa'aa nama isinii ta'u qopheeffadhaa korojoon akka natamne godha nummoo sagaleen Oromoo akka hiramne sagaleen Oromoo dhaabbalee jirtutti akka hiramne dhaabbilee teenya mataa walitti qabna isin qeerroon akkuma duritti uummata keenya miila walitti qabaati gara fuulduraatti deemna isin ijaa galatoomaa. Asa Kenya jar baay'ee galateeffannaa amma gaa sirna